Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaaniif eegumsi hafuura qulqulluu lafa jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Boloottota biyya keessas biyya hambaa jirtan hundumaa yeroo hundumaa roobii sa'aatii kana kaafnee kan wal arginu kun illee peejii Luba Gaaddisaa Xilaahun yuutuubii Luba Gaaddisaa Xilaahun Ciibsaati. Yeroo kana waaqeffannaa keenya jalqabuu eegalleerraa. Namoonni iddoo garaagaraa jirtan galaatii sagantaa kana hirmaadhaa. Peejii kana follow godhaa, viidiyoo kana share godhaa, hiriyoota keessan bira akka ga'u godhaa. YouTubii keenyas subscribe godhaa warri dandeessanii. Waaqayyo isin haa eebbisu namooti seenaa jirtan. Har'as akkuma amala keenya faarfannaa qopheeffanne qabna. Faarfannaa nama jaallatamaa dhiyeenya kana Waaqayyo kan kaase damee baay'ee garaa koo keessa jira. Faarfannaa kanaan Waaqayyoon waaqeffannee, Waaqayyoon kadhannee arramoon waan Waaqayyoon itti dubbatu dhaggeeffannaa. Walii wajjinis Waaqayyoon hin kadhannaa. Waaqayyoon nu eebbisaa, Waaqayyoon nutti dubbataa. Waaqayyo jireenya keenyaa fi kama hin ta'a waan ta'eef namooti seenaa jirtan ulfaadhaa eebbifama. Mee faarfannaa kanaan lafuma jirutti Waaqayyoon waaqeffannaa. Faarfannaa kanaan Waaqayyo waaqessina. Argeera gooftaan koo marga kee jalatti miidhamne manii mi'eeffatanii baruu gaarummaa mana kee keessa jiraatanii. Argeera gooftaan koo marga kee jalatti miidhamne manii na dabarsiteetta. Nafti dadhabdee maloota rakkisa onna sin nafsiisu marirraatii qabdaa gatii guddisa. Hallelujah. Na dabarsiteetta nafti dadhabdee maloota rakkisa onna sin nafsiisu marirraatii qabdaa gatii guddisa. Ayye gooftaa koo. Safoni ufate Wabai dafatin kofamu Gofta kosi male jiratamu Dan marara ke jirate Fayya bule safoni ufate Wabai dafatin kofamu Gofta kosi male jiratamu. Amen. Tiadatu Enka bullen ture Enti gargaarame Wantani abdaddu Harre gooftaa Anaaf kaayyoo guddaa Na tarkaanfachiifte Karaa mucucaatu. Hallelujah. Oolchuun kee sirriidha Otubaanaaf soofte Eekannaa jabaatu Mannaa bakoolla wal qabsiise of dhabeeftuun jiru haldureeni iddoo malee taa'uu filaalladhe deemsa gaaraaf dachaa dadhabeeni haala koo tilmaamee yaadaan sokke abdiin koo yoo toleef bara booda saalfadhee utuun lelebsadhu karaa naaf taasiftee mija sodaa. Galanni siif haa ta'u Yesuus ilma Waaqayyoo. Eebbifami kabajami. Ansi malee orma naalu qalbiin banneessi wajjin horadhee garaan koo itti gammadu. Bilbiin banneessi
gooftaako. Allan sookoo si tambisee ifee jira marra fuula kootu harka gootee ittiin eebbiftee waan durumaa garaan koo dheebatu. Amen, amen, amen. Anse arkaan fudhe kennaadha ammeesseen fudhadhu malee siin qabaachuun hinaafamaadha. Kanamni koo yennaa guyya illee natti dhaamatu sadaaf mana tolladhe yoon hambaadha billee anoo dhaalan qabu gamana. Amen, Jesus. Lafadera tabaki ulfatu. Otote marraka kalesa. Wiya dalota namabarsisa. Okata makata nojike. Galana remulla tufanike. Anaftate midot naguda. Sindagaduna ujinsena gabda. Sirkaan budde bultoo jijjiirame garam goreen ilaala hojii kee hundumti isaa nama dinqisiisa. Humni namaa sin ibsu gooftaa koo hin dhoffamu kan kee faarfachuunsa. Dabalata hin barbaadu ogummaa fuula maalii bareecha jiruu kee. Sammuu namaa ajabdachisiisa hin xumuru dheerata seenaan kee. Dheeraadha seenaan kee. Yesus Kristos gooftaadha. Yesus Kristos kaleessa ture arras amma bara baraatti sisuma sana mucaa keenya ola deemaa kana damee fiqaaduu dhugaadha. Waaqayyoo dachaa si haa eebbisu, umurii kee nuuf haa dheeressu. Faarfannaa dinqii waaqayyoo keessa isaa kaa'ee bara kana keessa nuuf kaasee jira. Lafa jirutti waaqayyoo milkaa'ummaa siif haa laatu. Waaqayyoon baay'isnee guddisnee galateeffannaa. Mi'eeffatanii argu gaarummaa mana kee keessa jiraatanii jedhamee namoonni mana waaqayyoo keessa jiraachuu keessanitti gammaddan. Daawitis akkas jedhe, iddoo biraa guyyaa 1,000 ooluurra oobdii mana waaqayyoo keessa guyyaa guutuu ijaajjaa ooluu wayyaa. Firoota koo mana waaqayyoo keessa jiraachuun hundumaa caala. Phaawulos Xiimotewosiif yommuu barreessu akkas jedha, nama waaqayyoo ta'uu keessa dhoksaa guddaatu jira. Nama waaqayyoo ta'uu keessa dhoksaa guddaatu jira. Jireenya isa ammaafis isa dhufuufis abdiin achi keessa jira jedha. Kanaaf mana waaqayyoo keessa jiraachuun nama waaqayyoo ta'uun dhoksaa guddaa of keessaa qaba waan ta'eef namooti mana waaqayyoo keessa jirtan dhoksaan kun kan isiniif mul'ate mee kottaa mee jalqaba kana waaqayyoon galateeffannee sagantaa keenya jalqabnaa. Haalelluuyaa haalelluuyaa. Garaan keessa na gammadu kan waaqayyoo ta'uu keessanitti, mana waaqayyoo keessa jiraachuu keessanitti galateeffadhaa mee ilaa hafuura waaqayyootu jira.
argamoo waaqayyootu jira. Inni na bira jiru si biras jira. Inni na keessa jiru si keessas jira. Gammadi kan waaqayyoo ta'uu keetti. Yaa waaqayyo abbaa, yaa waaqayyo ilmaa, yaa waaqayyo hafuura qulqulluu waaqa sadan tokkoo karaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dukkanaa gara ifa isa dinqisiisaatti, du'aa gara jireenya bara baraatti, mootummaa isaa hafuuf isa darbu keessaa gara mootummaa isa bara baraa isan sochoonetti waan nu waamteef, yaa waaqayyo hirmaattuu maaddii kee waan nu godhatteef maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Mana kee keessa jiraachuu keenyatti wanti nutti bade hin jiru, wanti nutti irratti hin jiru, wanta dhabne hin qabnu. Yaa waaqayyo mana kee keessa boqonnaatu jira, mana kee keessa aara galfiitu jira, mana kee keessa uffeetu jira. Namoota yaa waaqayyo ifi kun isaanii ifeef, dhugaan kun isaanii mul'ateef mana kee keessa jiraachuu carraa argatan kanaaf, waa'ee obboloota kanaaf, waa'ee obbolootota kanaaf, waa'ee koof yaa gooftaa karaa peejii kanaa, karaa FB kanaa, karaa YouTube kanaa namoota galanii si dhaggeeffatan kana hundumaaf galanni siif haa ta'u. Ammas sin kadhadhaa mana kee keessatti ati ordiidhuu dhaabi. Dhumni keenya fannoo kee jalatti mana kee keessatti dura keetti nuuf haa ta'u. Kan nuun mormi inni hamaan sun immoo hakufu balleessaaf cubbuu keenya immoo nuuf dhiisi. Ijoollota nuuf kaate kana immoo nuuf eebbisi. Sagalee kee ati nutti dubbadhu. Jalqabne hamma xumurutti nu wajjin ta'i. Kadhata keenya nuuf dhaga'i. Maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo baay'isee guddisee sinaa eebbisu. Namooti baay'een galtanii sagantaa kana hirmaachaa jirtu. Waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu. Arras akkuma amala keenya kan faarfannaa kana nuuf qopheesse mucaa koo Qomoo Gaaddisaadha. Qomii Waaqayyo haa eebbisu jechuun jaalladha. Mata dureeni torbanoota fuula keenya dura jiruun kana keessatti walii wajjin ilaalluuf laphee koo irratti jabaatee isiniif kadhachaa kanan deemu ofii koosii kanan kadhadhu daandii milkaa'uu waan jedhu irratti sagalee Waaqayyo walii wajjin baranna. Torbanoota 3 arfan tokkoof daandii milkaa'uu, dhoksaa milkaa'uu, የስኬት ምስጢር milkaa'umማ wal namaaf qixxaachuu, naqa namaaf galuu, toora namaaf qabachuu, namaaf mijachuu. Randeebi'a jecha kana eebbisaan deema. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin kun sirratti haa ta'u. Milkaa'i obboleessa ko, obboleettii ko, firoota ko karaa peejii kanaa, karaa YouTube kanaa, karaa FB kanaa na dhaggeeffachaa kan jirtan milkaa'a. Wal siifa qixxaatu, naqa siifa galu, toora siifa qabatu, siifa mijatu. Fudhu eebba kana. Milkaa'i, naqa siifa galu, toora siifa galu, siifa mijatu. Bara amma jiraannu kana keessatti, bara jireenya isaa keessatti namni kana jibbu hin jiru. Kan kanan barbaannes hin jiru. Hundumtinuu hin fedha jireenya isaa keessatti. Namni kanan barbaanne jira jedhee hin yaadu. Milkaa'u, sikeet, success. Namni kanan feene, namni kanan barbaanne, namni kanan jaallanne hin jiru. Jireenya afuuraatti milkaa'u, jireenya afuuraa isaatti namni milkaa'u hin barbaanne hin jiru. Jireenya afuuraa waan lafarraa kana hundumaarra caala. Wanta nuun argannuuf dhabnu hundumaarra caala. Jireenya afuuraatti milkaa'u namni jibbu hin jiru. Tajaajilatti milkaa'u warra tajaajilluuf tajaajilee milkaa'ummaa kan hin barbaanne hin jiru. Hojjetee daldalee milkaa'u kana kan jibbu hin jiru. Baratee qabxii gaarii fidee, tuqaa gaarii fidee, barataa saqaayii ta'ee milkaa'uu kan hin barbaanne hin jiru. Barattoota isiniifis nan kadhadha. Qotee milkaa'uu kan hin barbaanne hin jiru. Sanyii facaasee ija kan hin barbaanne hin jiru. Manatti ija gashachuu kan hin barbaanne hin jiru. Kan kana fakkaatu kan hin barbaanne hin jiru. Karaa hundumaan milkaa'uu kun hawwii keenya, kun fedha keenya, kun barbaacha keenya. Obboloota koo macaafni qulqulluunis isa kana nu deeggara. Macaafni qulqulluunis isa kana nu deeggara.
milkaa'uu keenya fiixaan ba'uu keenya tooranuuf galuu keenya nu mijachuusaa macaafni qulqulluun keenyas nu deeggara kuni መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው milkaa'uu namaa ክርስቲያኒ milkaa'uun tajaajilaan milkaa'uun amanaan milkaa'uun namooti waaqayyoo milkaa'uun walqixxaachuufin toora galuufin naqa galuufin macaafni qulqulluun hin deeggara akkas jedha ergaa Yohaannis isa sadaffaan isiniif dubbisa akkas jedha sagalee waaqayyoo boqonnaan qabu lakkoofsa tokko kaasee nama waaqayyoo kanatu barreessa nama jaallatamaa Yohaannistu nama tokko barreessa ana samaan guddicha bira haga'u gara Gaayoos jaallatamaa isan dhugaadhaan jaalladhu yaamichuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaa akka sitti tolu akka ati fayyaa taatuuf nan kadhadha anakkeedha akkuma karaa lubbuu sitti tole ከራማ ሁንዱማ በነገር ሁሉ እንድንሳካለ በነገር ሁሉ ስኬታማ እንድትሆን በነገር ሁሉ ውጤታማ እንድትሆን ከራልቡ ዱዋሚች ከሮማ ሁንዱማ ከሮማ ቦባቴ ጅርቱ ሁንዱማ ረቲ አከሲትቶል አከወልሲፍ ቂጣት አከሲፍ ሚጨት አከቶራሲፍ ገል አከነቀሲፍ ገል yeroo tokko karaa jireenya afuuraanutti tola karaa tajaajilanutti tola karaa lubbuu keenyaanutti tola karaa waan lafarraa kana moo irrina baay'eetu jira lafarra jiraanna waanta ta'eef wanti lafarraa kunis nu barbaachisa Yesuus Kiristoos kadhata isaa keessattis gasheera kan nu ga'u soora foon keenya arraaborii nuuf kenni jedha kadhadhaa jedhe nu barbaachisa nama afuuraa waan taaneef wanti lafarraa kun nu barbaachisu jennu manni nu barbaachisa konkolaataan nu barbaachisa hojjennee milkaa'uun nu barbaachisa daldallee milkaa'uun nu barbaachisa nun hindaa'um sammuu Kiristoos qabna waan ta'eef lafa hundumaatti kiristiyaanonni irraanuu qabu kanaaf akkas jedhee kadhataaf karaa lubbuu akkasitti tole karoma hundumaa akkasitti toluuf fayyaammoo akka taatuuf waaqayyoonan siif kadhadha mata dureen arra jalqabu sakana gaafroota ko dhuunfaatti seeroon kadhadhu ammas kallattiidhaan yeroon galeessiniif kadhadhu amman toora kana keessa galeessiniif kadhadhutti kana siniifan kadhadhu akkasin milkooftaniif akka nama waaqayyo tokkotti akka tajaajilaa tokkotti akka nama waamamee jiru tokkotti akka nama waaqayyo isa dhaga'u tokkotti akka nama waaqayyo afaan kee wajjin jira naan jedhee tokkottan isa kana siniif kadhadhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin milkaa barattoonni milkaa hojjettoonni mootummaa milkaa daldaltoonni milkaa qonnaan bulaan milkaa karaa garagaraa waan garagaraa irratti bobbaatanii kan jirtan tajaajiltoonni milkaa akkas jedhee kadhataaf obboloonni tokko dhufanii dhugaatti qabamtee jiraachuu kee dhugaadhaaf amanamuu kee mul'isanii yemmuu dubbatan guddaan gammade ijoolleen koo dhugaatti qabamanii jiraachuu isaanii dhaga'uun gammachuu kooti gammachuu kanarra caalus hinqabu kanaafoo jedha namni kun nama dhugaati Gaayoos kun nama dhugaati Gaayoos kun nama jaallatamaadha Gaayoos kun nama obboloota hojii wangeelaaf ba'an bira waan qabuun bira dhaabachuu beekudha Yohaannis Gaayoos kana qaamaan hin beeku qaamaan waliin beekan waa'ee isaa obbolootarraa dhaga'e hojii gaarii inni hojjetu argeemoo kadhata kana kadhataaf yaamichuu ko wadaajee hoy yaamichuu ko akkuma karaa lubbuu sitti tole Kiristoosiin gooftaa argachuu keetiin kan gooftaa ta'uu keetiin akkuma karaa lubbuu sitti tole karaama hundumaa akkati milkooftuufan sii kadhadha milkaa'ummaa duwwaama miti fayyaan sii kadhadha namni milkaa'ee namni wal qixxaatee fi namni mijatee fi namni toora qabatee fi namni wanta inni qabu eebbifamee fayyaan qabu taanaanis kuni abaarsa firoota kanaaf waaqayyo fayyaa isiniif alaatu kanaafis hunduma keenyaaf fayyaa alaatu kanaaf milkaa'ummaa macaafni qulqulluun nu deeggara ስኬታማ እንድንሆን መጽሐፍ ቅዱስ ይደግፈናል ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው egaan kanuun waliin baran torbanoota fuula keenya dura jiran kana keessatti namni
karaa hundumaan milkaa'uudhaaf maal gochuu qaba? Kanan sagalee Waaqayyoo na barsiise isinii wajjin hirmaadha. Namni daandii bobba'e hundumaa irratti, toora bobba'e hundumaa irratti milkaa'uudhaaf maal gochuu qaba? Yookiis yoo maal taane milkoofna? Yoo maal goone milkoofna? Yoo maal goone milkoofna? Warri tajaajillus, warri tajaajilamnus yeroo attamii milkaa'uu dandeenya? Sagalee Waaqayyoo kun laphee koo irratti jabaatee jira. Kaninuun walii wajjiniin torbanoota fuula keenya dura jirutti barannu isa kana. Dhoksaa milkaa'uu. Dhoksaan milkaa'uu maal keessa jira? Milkaa'ummaan inni dhugaa, inni nama harka galee nama harkaan baane. Alaashee kana qabadhaa. Milkaa'ummaa isa nama harka galee nama harkaan baane. Milkaa'ummaa fiixaan ba'iinsa qabu. Milkaa'ummaa fiixaan ba'iinsa qabu. Isa takkaa nama jalqabee nama hin dhiifne. Namoonni tokko tokko ol ka'aniiru, guddataniiru, milkaa'aniiru, fiixaan ba'aniiru ituu jettanii immoo ituu isaan deebi'anii gad deebi'anii argitu. Ituu isaan kisaaranii argitu. Ituu isaan deebi'anii kufanii immoo argitu. Milkaa'ummaan sagalee Waaqayyoo keessaa qabadhee isiniif dhiyaadhee isa nama jalqabee nama hin dhiifne. Isa itti fufiinsa qabu. Isa fiixaan ba'iinsa qabu. Waaqayyo milkaa'insa fiixaan ba'iinsa qabu. Siifalaatu lafa jirtutti naaf alaatu. Milkaa'ummaa isa akka kana Abrahaam in eebbifame Isiyaaqitti darbe. Isiyaaq in eebbifame Yaaqoobitti darbe. Yaaqoob in eebbifame ijoollee isaa 12 darbe. Sanarra moo darbee saba ta'an. Milkaa'ummaa innan isinitti dubbadhu gaa isa kana. Isa darbee saba nama godhu. Nama tokko irraa jalqabe, Abrahaam irraa jalqabe, Isiyaaqitti darbe, Yaaqoobitti darbe, ijoollee isaa 12tti darbe, Yoosefitti darbe, gaafa Gibxitti gad bu'anii 70 turanii, achitti immoo macca ta'anii amma dhufee idda dhaloota Kiristoos keessa galutti illee milkaa'ummaan kun itti fufe. Yoo amma ilaaltan, addunyaa kana yoo ilaaltan, eebbi kun ammayyuu hojjechaa jira. Israa'eloonni Ameerikoota caalaa warra addunyaa kana keessaa biyya kana addunyaa raasan kana dudduuba kan jiru warra Yihuudootaati, warra Israa'elootaati. Maa inni kun milkaa'insa fiixaan ba'iinsa qabutu isaan irratti ta'e jechuudha. Kanaaf dubbii Waaqayyoo keessaa kanan isinitti dubbadhu torbanoota fuula keenya dura jiru kana keessatti milkaa'ummaa isa nama jalqabee namarraan dhaaban. Isa fiixaan ba'iinsa qabu. Isa galma ga'iinsa qabu. Isa dhalaa dhalatti darbu. Siifata obboleessa ko. Siifata obboleettii ko. Nuufata obboloota keenya. Kanarratti dubbanna ka. Dhoksaan milkaa'uu kan inni keessa jiru. Inni tokkoffaaf inni hangafi kanadha. Torbee walii wajjin itti fufna. Dhoksaa milkaa'uu kan inni keessa jiru. Inni tokkoffaaf inni hangafni isa kana. Isa kana torbee walii wajjiniin ilaallaa. Amma Waaqayyoon isiniif kadhadha. Akka Yohaannis Gaayoosiif kadhate. Namoonni milkaa'uun barbaada jettan dhiyaadhaa kadhannaa kanatti. Namooti dhiyaachaa jirtan Waaqayyo sinaa eebbisu. Milkaa'ummaan isiniif kadhadhaa. Milkaa'ummaan isin irratti waamaa. Akkasiin waan milkooftaniif akka Yohaannis Gaayoosiif kadhaten isiniif kadhadhaa. Isinis kadhadhaa. Karaa peejii kana galaa kadhadhaa. Namoonni YouTube kana jirtanis kadhadhaa. Karaa FB kana dhaggeeffachaa kan jirtan kadhadhaa. Waaqayyo nama milkeessa. Hallelujah. Amanaa. Nam milkaa'eedhaa Waaqa amanaa. Waaqayyo kadhannaa kana booddee waan sirraa caccabsu qaba. Waan sirraa diigu qaba. Waan sirraa rukutu qaba. Milkaa'ummaa kan si dhawwatu. Fiixaan ba'iinsa kan si dhawwatu. Ilaana dhaga'i. Haphee koo irratti waan dhaga'u sitti himaa. Kan si danqu. Karaa kan si dhawwatu. Karaa kee dura kan goru hin kaasa Waaqayyo. Gufuu kan sitti ta'u akkati fagaattee na deemne የጭንገፋ መንፈስ harka koo keessa galeera immuutu jettu raawwatameera xumurameera amma harka koo seeneera immuutu jettu deebi'ee sirkaa kan ba'u hin dhaama Waaqayyo
inna sagalee isaa dudduuba jira waaqayyo sakanan isinii kadhadha warri dandeessan lafa jirtan jilbeenfadhaa kadhadhaa harka keessan ol kaasaa kadhadhaa mormaa kadhadhaa akka nun hin milkoofneef kan nun mormu dandaadha waaqayyo siin kadha nama nana afuura karaa si dhawwatu afuura si danqu afuura si dura goru afuura si hin mormu afuura fiixaan bahinsa akka hin arganne godhu afuura waanuma kan kee irratti ba'u maa inni kan koo kan si jechisiisu maa inni kan koo yeroo hundumaa maaliif akkas ta'a maaliifan fiixaan bahinsadha maaliifan galma gahinsadha maaliif harka galeen harkaa ba'a kan jettu afuura sanyii irraa dhufe afuura maatii irraa dhufe afuura darbaa dabarsa dhufee si lolu maqaa Yesuusiin galgala kana haa cabu maqaa Yesuusiin yeroo kana haa cabu yaa waaqayyo sin kadha karaa YouTube kana karaa page kana karaa FB kana galaniis kadhachaa kan jiran milkaa'ummaa kan barbaadaniif sin kadha milkaa'ummaa haleluuyaa haleluuyaa afuura qulqullu karaa isaa dura goree kan jiru karaa ishee dura goree kan jiru maqaa Yesuusiin aka'u maqaa Yesuus gooftichaan aka'u danqaan kun aka'u gufuun kun aka'u lolli kun aka'u garaa nama kanaa kan gaddisiise garaa obboleettii kana kan gaddisiise garaa obboleessa kana kan gaddisiise garaasaa kan madeesse fiixaan bahinsa kan dhawwate milkaa'ummaa kan dhawwate yaa waaqayyo akkuma karaa lubbuutti tole karaa hundumaa itti tolee akka inni hin jiraanne akka isheen hin jiraanne kan godhu maqaa Yesuusiin harukutamu gaa'ila keessa galee kan goolu gaa'ila keessa galee kan jeequ gaa'ila keessa galee yaa waaqayyo nagaa kan dhawwatu siniin kadha maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin amma habaa'u bay diinanan gaa'ila diiguu kan barbaaddu mana diiguu kan barbaaddu namni dadhabbii duwwaa akka ta'u dafqee dafqa duwwaa akka ta'u dhama'ee dhama'insa duwwaa akka ta'u ija kan jiraanne kan hin gootu afuurri maatii irraa dhuftu sanyii lakkooftee idda lakkooftee adeemtu maqaa Yesuusiin sinifadhe maqaa Yesuusiin sinifadhe maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana siinan morme seexanaan mormaa isiniiseen baqataa waaqayyootti dhiyaadhaa isinittiin dhiyaataa jedhamee caafamee jira ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ስም በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ወንድም ስኬታማ እንዳይሆን እቺ ስኬታማ እንዳትሆን በነገር ሁሉ የሚገዳደረው በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ሰዓት የፈረሰ ይሆን ዲጊ ዋቀዩ አቲ ሰገሌ ከ ዱዱባ ጅርታ አቲ ዱቢ ከ ዱዱባ ጅርታ አቲ ጀቸ ከ ዱዱባ ጅርታ namni kun hojjetee hamilkaaw daldalee hamilkaaw baratee hamilkaaw qotee hamilkaaw tajaajilee hamilkaaw jireenya furaasaatti hamilkaaw hamilkaan haleluuyaa eebbi dhugaan kennaa dhugaan ol waaqarra namaaf dhufa abbaa ifaa biraa dhufa kennaan adda harkasaa hagalu eebbi adda harkasaa hagalu maqaa Yesuusiin hojiin harka kee haa eebbifamu hojiin harka kee haa eebbifamu hojiin harka kee haa eebbifamu wanti tarkaan qabdu haa eebbifamu hojiin harka kee haa eebbifamu barri kun bara itti milkooftu siif haa ta'u bara tol siif qixxaatu siif haa ta'u siif haa mijatu ofirraa hafi maatii keef ta'i ofirraa hafi firoota keef ta'i ofirraa hafi saba keef ta'i ofirraa hafi lammii keef ta'i ofirraa hafi addunyaaf ta'i ofirraa hafi irraa akka ta'aniif oloonni jireenya haa qabaataniif hin dhufe jette gooftaa Yesuus Ela namoonni karaa YouTube kana karaa page kana karaa FB kana galanii yaa gooftaa si kadhachaa jiran hundumaaf sin kadhe maqaa Yesuusiin irraa hafa haa ta'an wanti isaan ari'atu wanti isaanii mormu wanti dura isaanii goru maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin sagalee kee kanaan yeroo kana kaasee kan kee haa ta'u ana duraas mana koo duraas namoota karaa garagaraa nu dhaggeeffatan duraa ati kaasi yaa waaqayyo amma galgala kana isaan bira ganama kan ta'e kana kaasee milkaa'ummaa addaa isaan jalqabu jabaad milkaa'ummaa addaa si jalqaba milkaa'ummaa addaa waaqayyo si milkeessa waaqayyo fiixaan si baasa kadhadhu mormaa waaqayyo kee kadhadhu waaqayyo guddisee baay'isee sin haa eebbisu namoonni yeroo hundumaa
karaa peejii kanaa galtanii nu hordoftan ulfaadhaa. Peejii kana keessa kan galtan viidiyoon kun hiriyoota keessan bira akka ga'uuf sheer waliif godhaa. Akkuma kanamoo YouTube keenya irras hin keenyaa achirras subscribe godhaa, like godhaa. YouTube keenyas Lubaa Gaaddisaa Xilaahun Ciibsaa kan jedhu galaati YouTube keenya subscribe godhaa. Ergaan kun namoota bira akka ga'u godhaa. Anaafis na kadhadhaa, anis isiniifan kadhadhaa. Anis akka milkaa'u, isinis akka milkooftan. Kun fedha Waaqayyooti, yaada Waaqayyooti, jaalala Waaqayyooti. Attamitti milkoofna isa jedhumoo torbanoota fuula keenya dura jiru keessatti olii wajjin hirmaannaa. Eebbifamaa. Ayyaanni Waaqayyoo, jaalalli Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, tokkummaan Hafuura Qulqulluu ammaa kaasee hamma bara baraatti hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Lafa jirtanitti nagaan isaa isiniif haa baay'atu. Sinan jaalladhaa. Naa jiraadhaa. Eebbifamaa. Torban gaarii, torban milkaa'ummaa, torban dhuga ba'umsaa isiniif haa godhu. Ulfaadhaa.